Akkuma beekamu torbee kana obboleettiin Hayaatiin of biraa dhabnee jirra. Rabbiin akkuma fuula isii ifaasaniin fuula ifaan isii haa qeebalu. Guyyaa kaleessa geggeessinee ni biraa deebine. Kaleessa osoo waliin nyaannu osoo waliin dhugnu kun akkanatti guyyaa of biraa dhabne. Nutis jabaannee jajjabaannee Rabbii keenyatti akka fuula garagalfannu arra jiraannaa, arran kolfinaa, arran taphannaa. Fuula Rabbii dhannaa dagachuu hin qabnu. Kanaaf kun obboleettii teennaa guyyaa sooma hunda isaa sooftee bor soomee xumuree iftaa iida salaataa osoo jettu haalli kun isii mudate. Kanaaf akka jabaannu du'aayii kadhadhaa fi bakka jirtanii namni Rabbi laaffiseef yeroo salaattanii kaatan du'aayii kadhadhaa fi maatii isii illee haadha isii illee obboleeyyan isii illee maatii isii hunda isii warra kaleessa isii waliin gammachuun jiraataa turte kanneen akka yuutuubera Yaman warra isii bira dhaabatanii waliin dhaabatanii hagarraa viidiyoo isii waraabanii gadhiisuu qalbii isaan dadhabee garaan isaan dadhabee duuti masiituu afaaniin qabanii waraabanii gadhiisuu dadhabanii kun hagarraa yoo ilaaltanii jiraattanii yuutuubera bebbeekamoon nam tokko duuti Hayaatii kana gadi hin dhiisne waan yoo feesbuukaa fi yuutuuba isaanii seentanii hogguu ilaaltan gadda isaanii waan piroofaayilii gurraacha malee. Yoo daqiiqaa takkatti hin guunne kaamilaan akka namni dhaga'uuf gadhiifte san malee sanuuyyuu namni meeqa lolee akka gadhiifamu gaafatanii gadhiisanii hayyama maatiitiin hayyama nama hundaatiin gadhiifamte agartiin sunu. Kanaaf isiin Hayaat waa baay'ee nama wagguu nama dhiiraa tokko bira ga'e wallaahi nama cabbanne tokko harka dhiiraa kan fuune tokko isiin tuni nama quraana qara'u nama ibaadaa ofii dalagatu waan daladdu kana keessatti illee yuutuubii kana haga daladdu waa isiin daladdu waan gaarii malee waan hamtuu takka irra argine. Kanaaf du'aa akka gootaniif isiniin jenna. Haala gaariin haala bareedaan wallaahi mana ofiisanitti geggeeffamte irra salaatanii haala gaariin kafananii haala gaariin masgiida guddaa keessa uummanni isin argitan kun hundi isaa kun uummanni masgiida keessa argitan kun isii irra dhaabatuuf diimaa gurraacha adii osoo hin jedhin masgiida guutuu masgiida uummanni isin argitan kun hundi isaa irra dhaabatee isii geggeesse nama dhiiraatu akka uummanni irra dhaabatee saffaa qabatee akkas argitan kan dhaabatee geggeessa yeroo nama tokko malee nama hunda argine uummanni argitan kun hundi ilaala kun masgiida keessa onni kun masgiida kana keessatti irra salaatanii haala gaariin du'aayii kadhatanii fi Rabbi si haaraaramu jedhanii kun akkas argitan kun amma masgiida keessa yaa'aa jiranii geggeessuuf uummanni kun argitan kun hundi isaa wallaahi taraa qabatanii dhaabbatanii irra salaatanii kun haga geggeessaa naftee makiinaan fuudhanii geessinu luka keenyaan geessinu jedhanii deemsa sa'aatii fagoo deemanii kun amma deemanii geessaa jiranii. Makiinaan hundi isaa makiinaan hin jira makiinaan geessinu luka keenyaan geessinu ajii argannaa isiillee obboleettii keenya kun jarjarree ofirra makiinaan geessinu jedhanii miila ofiitiin aduu keessa feeqa deemanii geessaa jiranii shafaa isaanii Rabbirra haa qeebalu. Uummanni isin argitan kun hundi kunoo Hayaatiin geessuu deemaa jirra. Rabbi rahmata si haa godhu. Rabbiin tokko si haa araaramu kunoo akka argitan uummanni hagana gahu hundi erga yeroo salaateetii kun akkana isii geessuuf deema. Rabbiin nagaa mana isiitti si haa galchu. Rabbi si haa araaramu. Kunoo uummanni argitan kun hundi masgiida irraa qabee urga guyyaa isiin amrii taatee irraayyuu miti urga guyyaa isiin dhibamtee irraa qabee kunoo akkana waliin jira. Isinis bakka jirtanii bakki namni viidiyoo kan ni argitan du'aayii akka nu gootaniif akka Rabbiin nu araaramuuf inshaallah abdii isinirraa qabna. Kun uummanni argitan kun hundi isaa obbo Allah inshaallah jaalalatu akka nama godhaa Rabbi nama hundaan illee nama akkanatti jaalalaan geeggeessan Rabbiin haa godhu. Sa'aatii silaa baasaan deeman lukaan deemnee geeggeessina jedhanii kun akkanatti deemanii Rabbiin akka namni isii jaalate kana Rabbiillee isii haa jaalatu. Rabbiin isii qabrii isii Rabbiin isii haa bal'isu Rabbiin isii haa ibsu dukkana qabrii isa Rabbi isii haa ibsu. Har'a dura nu waliin bultii amma kun kophaa ofii buluu deemti. Inshaallah Rabbii keessan bakka jirtanii akka du'aayii kadhattaniif akka Rabbiin isii araaramu
Uummanni isin argitan kun hundi isaa isii geessuuf dhufe. Kunoo mana isiitii geessaa jiranii du'aa godhaafi. Naannoo hayaatiin itti geessinee deemaa jirru kunniin kun mana keenya ka fuulduraati. Viillaani hafa, fooqiin hafa, manni bareedaan hafa, maatiin bareedaan hafa. manni keenya kun asii kun akka argitan أهلا يا بابا ما تسوي يا حبيبي. نذكرهم هذا بيوتنا القادم. ايوه بس هذا نسوي شوية 5 دقيقة دقيقتين نقول لهم هذا بيتنا يعني جهزوا أنفسكم ها يعني لا تسرقوا الناس لا تكذبوا على الناس لأننا بكرة هنا اليوم نقبر أصحابنا اليوم نقبر أخونا اليوم نقبر إخواتنا غدوة يقبرونا نحن صح ها نقول لهم لا تنسوا أنفسكم اذكروا الله كثيرا ها التوبة يعني فكوه ولا أنا أصور كذا بس قليل حاجة بسيط عشان أنا لو صرت لواحد صاحبي أقول له يا أخي نحن نموت ما نسرقش ما نكذبش على الناس هذا بيوتنا هؤلاء كانوا أمس معنا اليوم هنا ها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هؤلاء الحين قد التقوا عملهم القادم صح؟ ما ينفع واحد إلا العمل حقه نحن واحد يجهز أنفسه عشان اليوم يحسن إذا أصحابنا أولاد الحين قبرنا أختنا بعيد هذا كله مقابر هذا كله مقابر هذا كله اليوم يجي كم قبر ونحن أبصرنا هنا واحد يقبروا هذا يمكن واحد اليوم 4 عادي يمكن يجيبوا بعدين شوف أنا كل يوم يعني الناس يجي يقبروا يوميا الله يرحمنا برحمته الله يحقنا برحمته الله يرحمنا الله يرحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرمهم وينور قبورهم اخوتنا كلهم الله يرحمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا انفسكم صلوا الصلاة منور لكم بالقبور. كنوكم مقابر اكار كتان كانتي كنو هندي كنو مقابر دچين كنو هندي مقابر ربي كان دغلكين يا رب نتولجي يا akkasii of hin dagatina. Obboleettii teenyaas du'aa kadhachuu akka hin daganne guyyaa irraa ka bakka kana nu fidee akka of yaadannuuf akka obboleeyyan keenya yaadannullee kan nu taasise obboleettii teenyaa nu bira deemte rabbiin fuula ifaan isii haa qeebalu du'aa'ee akka nu jalaan daganne isiniin jenna. Salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.